durasiin dhufee beekakkoo qabdu yoon dadhabee kufee si qofalaa garuu. Nagaadha Mubaarak Musammaati obboleessa keenya suuraa hiyyeetta salphatu isin immoo maatii guutuu firoottan dinqisiifattoota isaa jajjabina hawwinaa online irraan si bilbilaa jira. Mee waan jiru tokko tokkoo fi akkaataa obboleessi keenya suuraan Oromoo dhumoo hundarraa hidhate malee isin qofarraa miti. Kan ammoo uummanni Oromoo gadi ba'ee kaabaa kibbaa isin dhageessisee isin agarsiisee jira. Ammas gara toora Feesbuukiitiin daawwattoota hedduu waliin si bilbilaa jira. Mee waan jiru uummatatti waan dhaammachuu barbaaddu of ibsii keetii baakee dubbadhu. Shanuuraan ko Daawit hin jedhama. Daawit Abdataan jedhama. Daawit Abdataa. Ayyee. Daawit Abdataa ammayyaan jedhama. Hangafa sooraati. Hangafa sooraati. Tole. Waan ta'e kanaan taatee obboleessa keenya suuraa mudate kana mee akkamitti ibsitamoo akkamitti dhageessanii gaafa sana yeroo dhageessu akkamitti dhageessee atis akkamitti dhageessite maatiinis akkamitti eessarraa dhageessanii mee waan jiru nu ibsime. jalqaba yeroo dhageenyu iyyuu namni waan akkasii nu qofaafatu hin taane uummata Oromoo hundumaaf iyyuu wanta gaaffii ta'udha. Akkaataa nuun itti dhageenyes baay'ee waan nama rifachiisu sa'aatii muraasaa fi amanuu didnee nama of dhaggeeffachaan ture maatiin guutummaan iyyuu baay'ee yeroo nu fudhate amannee hospitaala dhannee ilaalu iyyuu jechuudha. Baay'ee waan nama rifachiisu baay'ee waan nama gaddisu baay'ee garaa nu nyaate afaaniin dubbachuuf baay'ee walfaata baay'ee miira namaatiin oollee kan nama an akka qottee haa maatiin keenya hundumtuu dhaloonni keenya maatiin akkanu dhalanne gara Wallaggaati. Walaan saamoon namni sadii kan taanu Finfinnee ana wajjin afurii Finfinnee jiraanna iddoo garaagaraa jiraanna. Poleettiin koo tokko immoo to'atamte. Mana mataa kootiin qaba. Obbolaan koo namni lama dhiira amma sana mana mataa isaanii qabu. Iddoo garaagaraa yeroo amti. Yeroo akka obbolummaatti yeroo garaagaraatti bilbilee wal hordofna la jireenya toora madda goone akka hojii haasitti maalirra akka jiru booda keenyas waan ta'eef jajjabinaan gorsaanis iyyaafannaa akkasuma jireenya keenya akka ture garuu guyyaa gaafa sana ijoolleen akka carraa manna namaan ture ijoolleen miidiyaa fa'aa dhaga'anii naa bilbilan arganii naa bilbilan gaafan bilbilu waan soora sa'aan akkas akkasii oduu akka hin jedhaman ta'e naa bilbilan. Gaafa naa bilbilan. Ijoolleetu miidiyaa irraa arganii isinii bilbilanii jechuudha akka sooraan boqotee jiru. Ijoolleetu miidiyaa irraa arganii isinii bilbilanii jechuudha akka sooraan boqotee jiru. Ayyee ijoolleen nuu bilbile. Ayyee. Gaafa naa bilbilan kun oduu sabaati akkasin jedhamuuti dhiisaa jedheen cufeen. Ayyee. Jechuudha. Ayyee. Wantichi amanuuf hin jiru yaada walitti laanne deebi'een akka carraa nama dubbisuuf mana namaa deemeera maatii makoochin deemeen haasaa itti fufe. Kana gidduutti nama sanaaf bilbilan. Waan daqiiqaa garaagarummaa daqiiqaa lama hin caalleen jechaadha. Sammuu akkasii adda baasime hiriyaa kooti mucaaltoon akka carraa namni sun manatti bilbiluu sodaatee nama dubbisuu dhaqee sana itti bilbilee sitti gaafa fuula gaariidhaan kaanii gadi ba'aa ta'e namni sun dhokate jechuudha. Ottumee waan akkasii deemnee waan ta'e cheekii goona hin fuudhee ba'e tooraan maal ta'een jedha jechuudha.
نتاسو تبدي بقى كفت نانو تذكر Haati Saamu. ورندي بوليتيكو Obboleettiin kee hayyee. فوري دي مقررت بقى انا من غرا بالبلانغا فانتري شاف بالبلا كينيا نوركا ودي تشوفي كان رت بقى نمر كان فدي دورا نكنجر سن ده يا فن Obsi. Obboleessa koo obsi. Rabbi obsa siniif haa. Hunduma keenyatu obsa dhabee garuu maal goona dubbadhu. Tibuuf. Gara Finfinneetti imaltaniittu gara Finfinneetti imaltee ati? Gara Finfinneetti imaltanii? عفوا رصيدكم الحالي لا يسمح لإجراء Akka carraa ta'ee الرغائش. kaardiitu addaan naqute dhimma kaardii kana mee warri tiktookii irra jiran yoo nu guutuu danda'an yookiin immoo asumaan guuttadhaa jabaadde warri tiktookii irra jirtan yoo kaardii nu guutuu dandeessan kaardii nu guutaa waan dandeenye qoe guuttadhaa. Waan baay'ee laphee nama cabsu dubbataa jira obboleessi keenya itti deebina. Suuraan nama kamii akka ture maatii keessatti waa hundayyuu waan gaafatamuu qabu gaafadheen isinis xiqqoosi achirraa jarri achi jiru waan ta'eef achitti argamanii awwaalaniiru waan ta'eef waan jiru achirraa hubannee kaaneetu gara maal gochuu qabna maali mallisaa ka jedhutti darbina. Hundi keessan iyyuu sheer godhaa. Hundi keessan iyyuu sheer godhaa. Sheer godhaa gara feesbuukiitiin. Sheer godhaa warri gara feesbuukii. Yalla. Hundi keessan sheer godhaa. Jala deemtaniin boo'inaa sobdanii. Hundi keessan namni sheer godhe nama 30 qofa. Namni 380 kun gara mesenjeriitiin. Isin wanni isin barbaaddan ituu gara tiktookii keessee nama 7,000 haga 8,000 akkasiin dhiyaatan nan beekaan oduu jaallattu. An dhimma tiktookii irraa dhimmiyan qabu hin jiru. Tiktookii bakka shiqqalaa keenyaati malee bakka sagalee namaa taa'anuu miti yoo dhugaa dubbachuu ta'e. Nama 100 gara feesbuukiitiin dhaga'u naa wayya. Gara tiktokiitiin namni kun dhaggeeffatu. Warri gara feesbuukii jirtan sheer walii godhaa. Yoo dhagaa jiraattan sheer walii godhaa. Akka kaardinaa dhufu. Wayii deebannaa taachuu. Dasiin tokko jira laata mee kaardinaaf ergu. Mee kaardinaa erguu danda'u jira gara tiktokiitiin. Gara tiktokiitiin atattamaan namni kaardinaa erguu danda'u jira warri biyya alaa jirtan keessaa. Kaardii addaan na baase. Hundi keessa sheer nama 20 mesenjeran sheer godhaa. Yeroo Paawulosiin dhattanu akka inni itti du'ee nama Paawulosiin geesse wanni isin beektanu jira? Yeroo Paawulosiin deemnu ijoollee namni muraasa jiru turanii sa'aatii achi keenyatti nuuni hundumti jiru dhaga'anii nu dursanii kan achi ga'anii namoonni garaagaraa turaniiru sa'aatii sanatti bakka olmaas dandeenye gara kutaa reeffaatti darbee inni amma daa'imman danda'an gaafachuu mokkoreera yaaleera eenyu akka fedhee fi isaatii akka nutti akka dhufe gaafachuu yaale sa'aatii isaa namni internetatti dubbateen jiru garuu poolisiis fidee jedhan. Warri Paawulos isinitti himne warra Paawulos gaafachuu warra mana hospitaala Paawulos kana gaafachuu yaaliin goone eenyu akka mana Paawulosiin mana yaalaa sana fide gaafachuudhaaf adda yaalle
أدبا فتشوف fachuudhaaf yaalle namoota naannoo sana jiran irraa adda baafachuuf yaalle akka poolisiin fidee malee tunutti malee. Luchaalu makanaani poolisiitu fide jedhame malee wanni adda baafamee akkas ta'e akkasitti dhufee wanni jedhame jiru poolisii fideedhuma dhageessani. Kanuma dhageen kanuma wanta barame. Sana booda wanti kaa'amee hafe wanta jiru natti fakkaatu maaliif akkamitti poolisiin nama boqotu tokkootu qaamni maatii bukkeen jiraatin bakka jiru bakka itti boqote akkamitti sobde Phaawulosiin keessa seedamus gaaffii keessa kottuume namoota biraa hiriyoota isaa miidiyaa irratti kan beeku tokko gaafachuu yaallee namoota sun kanatti yaa'uta keessaa dursee waan inni dhuftee isaan gamuun dandeenye namoota miidiyaa irratti beeku tokko hin arganne ture poolisii qofa akka jedhaman adda baafattee anis tokkoshee sa'aatii sanatti baay'ee tokkoshee miirri guyyee qamaa waan tureef keessa seenee kana qulqulleeffachuudhaaf hin dandeenye baay'ee addaa kennu waan ta'eef kanuma adda baafachuu dandeenye. Kanuma malee wanni isin akkuma keenyaatti jechuudha kaa waman onlaayinii irratti dhagaarru malee waan addaa wayii wanni isin qabatamoo ofirraa qabdanu akkasitti akkas ta'e wanni jedhamee jiru qaama isaa ilaaluudhaan yaaltaniittu qaamni isaa wanni waraanamee yookiin rasaasaanis ta'e wanni wayii mul'isu ni jira. Anillee baay'ee tokkoshee nama boqoteef kanaan dura baay'ee ilaalee waan hin taaneef mormumaa waliin argin sa'aatii sanatti hin dandeenye dhaabattee iyyuu sa'aatii guutummaatti adda baafachuudhaan baay'ee lapheen qo'annaa kanneen hin dandeenye poolisii koo kan biraan ilaalee ture qacalbaan ogeessa fayyaatu waan ta'eef ilaaluudhaaf yaalii godhee ture. Qaama isaa qaban tokko wanti teestiidhaaf qofa nisaamni marfee waraananii xiqqoo ishee xiqqii mul'atan kan hafe ofii isaatii wanti rukuttaa jedhamu wanti irratti mul'atu tokko iyyuu hin jiru. Rukuttaa wayii qaama isaarra hin jiru. Dhiignillee marfee jarri waraanani malee warri doktoraa ilaaluudhaaf waraanan malee wanni tokko qaama isaarra madaa wayii kan uummanni olii gadi ayye tole mee kana caalaattis gaddarra jirta nus gaddarra jirra ummata oromootti waan dhaammattu namoota hedduu si dhaggeeffataa jira ummata oromootti waan dhaammattu yoo qabaatte dhaammadhu manni keenya immoo gaaffii isinii gaafadhu hafee jiraate naa barreessa obboleessa keenya mee akka nama tokkotti akka obboleessaatti wajjin dhalateetti ummata waan dhaammattu ummatatti mootu dhaamsatti hin galin suuraan isin biratti nu biratti silaa suuraan nama addaati nama kennaa addaa qabu rabbumaan biraa kennamee fi kennaa addaa qabudha kennaan gabaadha kennaan baay'eedha nu biratti isinoo akka maatii keessatti nama akkamii ture suuraan kana otoo barreeffame iyyuu waan kitaaba lama gadi wal ta'uudha suuraan akka maatiitti dhugaa dubbachuudhaaf amallee fi haasaa namoota miidiyaa irratti kan itti mul'atuu fi haalli inni itti nuun maatii wajjin amalli inni qabu walin argu baay'ee waladda asii maatiidha. Baay'ee nama disipiliinii qabu, nama mala qabu, nama dubbiin jaallanne yeroo kamiyyuu dubbiidhaafis ta'e xiiqiidhaafis ta'e wanta hammina negatiiva wanta ta'e kamiifiyyuu nama yeroo laan nama yaada akkasii hin qabne nama waa'ee hojii qofa nama waa'ee fuulduraa qofa nama waa'ee guddinaa qofa yaadu ture yeroo akkaataatti dandeettii isaa babal'ifatuu fi hojii miidiyaan dhalootuma kaasee nama
yaadisa fedhisaa gara aartii irra jirudhani. Aartii yeroo xinnummaatti kaasee taa'ee waa barreessaa hojiidha yoo maazarii waa tokko yoo ajajjeeta nama taa'ee hojjetu ati kamitti namatti iddoo hin taane nooti. Bolessa ko atis gaddara jirta waan ta'eef uummanni Oromoo hundinuu gaddara jira. Kana caala siyaasofsi jirru hin fedhu. Akkaataa isin keessa jirtantu na daangeessa waan ta'eef yeroo biraa bal'inaan dubbanna. Xumura irratti uummata Oromootti waa akkaataa du'a obboleessa keetis ta'ee waan dubbattu waan dhaammadhuuti addaan baaneeti yeroo biraa immoo walitti deebina. Tole ishee. Mee maal dhaammatta uummata Oromootti maal dhaammatta? Ergaan dabarfachuu barbaadu akka mateettis ta'e akka dhuunfaa kootitti ergaan dabarfachuu barbaadu. Namni kun egaa maceem dhiiga namaati lubbuu namaati lubbuu horii miti. Akkaataan beekamnetti akkaataan eegamnetti bahee bakkeetti hafeera. Mucaan kun nagaa deeme akkas ta'e argame. Nuun immoo dhugaa mucaa kanaa baasuudhaaf dhiigasaa bakkeetti faca'ee kana deebisuudhaaf nama akkamaatitti ta'e humna hin qabnu ni keenya. Sa'aatii kanatti deeggarsaaf gargaarsa gochaa jirtan abdiin keenya uummata Oromoo hojii biraan qabu. Humna biraan qabu. Dhugaa mucaa kanaa deebisuudhaaf namni kamiyyuu uummanni Oromoo kara danda'u nu deeggaree akka dhugaa mucaa kanaa bakkeetti ba'u akka ukkaanfameen akka nu gargaartan gaafata. Galatoomni ulfaadhu rabbi jajjabina isiniif haa kennu isinii bilbillaa armeellee jajjabeessi ofiis jabaadhu wal jajjabeessaa dhugaadha madaadha. Yoo rabbi jedhe egaa uummanni Oromoo dhagaa jira waan dhaga'e kana hojiirra oolche jedhee namana buleessa suuraa Daawit turtiin waliin taasiteef galatoomi jajjabina isiniif haa kennu walitti deebina. Egaan uummata keenya uummata Oromoo dhiifama naaf godhaa kaardiinis addaan cituudha ka'ee jennaan addaan kutee deebi'ees immoo kana caalaa haasofsiisuun barbaanne wannan barbaade kanuma wanni jarri beekan akka hin jirre miidiyaa kanarraa namoonni deemaa jiranu waraanamee du'ee maal ta'ee du'ee akkas ta'ee du'ee rasaasaan du'ee maaltu du'ee rabbumatu beekan beeknu ammallee isin galee wanni beekamu hin jiru obboleessi keenya akka inni itti du'e baay'ee nama gaddisiisa. Wanni jarri maatiin barbaadaa jiran waan biraati miti. Wanni jarri barbaadaa jiran akkuma jarri dhaabbatan dhugaa obboleessa keenya. Uummanni Oromoon cinaa dhaabbadhaati nu miskiina jedhe. Nu waan tokko hin qabnu, humna hin qabnu, firas hin qabnu, Oromoo malee waa tokko wanti nu lafarraa qabnu hin jiru. Uummata Oromoo obboleessi koo saree miti ilma namaati. Akkasitti dhiigni isaa badee hafuu hin qabu. Akka inni itti du'e uummanni Oromoo akka inni gara seeraatiinis gara hundaan nu gaafatu nu bira dhaabatu barbaannaa akka inni itti du'e baruu feenaa dhagaafin jira. Sirrii miti akka sabaatti gaaffii kana nu gaafachuu mirga hin qabanu gaaffii kanaaf deebiin immoo yookiin warra gumaa taanaa gumaaniif gumaatni nama ajaarratti hafa jedhanii yookaan warra gumaa nyaatu taanee callimne teenya yookaan immoo warra gumaa baasu taanee gumaa baafnee mul'ifnee gammachiifna kanuma jechuudha. Wanni barbaadamaa jiru wanni jedhe barbaadaa jiran akka maatiitti akka inni itti du'e nu baraa humna hin qabnu waan ta'eef nu waliin ta'aati obsa dhabne akka inni itti du'e wallaalle hin du'e qofa dhageenye sagalee nuu ta'aati akka inni itti du'e hoteela keessatti du'e bakkeetti hin duune bosona keessatti yookiin karaarra deemaa nama saamicha irratti hin duune hoteela abbaa qabu keessatti du'e akka inni itti du'e nuu baraadha. Gaaffiin haadhaas gaaffiin abbaas. Egaa kana hojjechuu danda'u nama miskiinarraa dhalatee fi haadha miskiinaa beeku abbaa miskiinaa beeku nama dhalee ilmoo qabu
kanatu kana irratti hojjeta. Hundi keessaniyyuu kan dhaala isinitti hin dheeressu sheer walii godha. Gareen gargaarsa haadha keenyatti hin gargaaraa jirru immoo kunoo mata duree irra jira. Liinkii sana tuqaati guruppii keessa gadi seenaa waan qabnu achitti gargaaraa jirra kottaan waliin gargaara. Galatoomaa ulfaadhaa. Abdiin illee numne ijoolleen warreen waliin beellamanne mijanne fakkaata. Kanuma dhaamsa jalaa hojiirra oolcha. Viidiyoo kana waliin gaha bakka barbaadan kutaati waliin gaha. Durasiin dhufee beekakkoon qabdu yoon dadhabee kufee si qofa garuu.